hundumaattiyyuu jira saba abalu jedhamudha jedhamee kan inni ittiin beekamuyyuu inni guddaan keessaa afaan isaati. Kanaatiif gaafa saba sana akka inni hin jiraanne gochuu barbaadani dura afaan isaa ajjeesu. Akkasuma jedhu aadannoon isaaniis akkuma kana afaan isaa ajjeesi namicha immoo itti aansee ajjeesi jedhu. Kanaatiif afaan ofii tikfachuun kunuunfachuun eenyummaa ofii tikfachuu akka ta'e immoo beekama jechuudha. Kana gochuuf immoo maaltu nu barbaachisaa isa jedhuun waanuma amma sammuu kootti dhufe waama tokko dubbachuu barbaada. Egaa afaan kun sadarkaa har'a irra gahee akka inni gara fuulduraatti itti fufuu gochuudhaaf namoonni baay'een gatii itti baasanii itti wareegamaniiru. Addunyaa kanarra afaanota hedduutu jira har'a. Afaan 6,000 ol gara 7,000tti kan dhiyaatantu jiru. Afaanonni kunneen jaarraa itti aanutti kan darban isaan keessaa yoo baay'atan 3,000 ta'an 3,000 isuma asitti baduuf jiru jechuudha. Addunyaa irratti akkuma saayinsiin afaanii ibsu ammaan booda afaanonni dhalatan hin jiraatan. Garuu torban lama gidduutti afaan tokko addunyaa kanarraatiin du'a hin bada. Namni dhumaa inni dubbatu sun jaarsi afaan san dubbatu gaafa inni du'aan addunyaa kanarraa godaanu afaan isaa walumaan deema. Sababiin isaa afaan akkaataan inni itti uumamu egaa yaadidama adda addaatu jira. Inni itti fudhannu garuu loqoduma tokkotu babaay'atee ummati sun addaan faca'uurraan addaan deemuurraan kan ka'e gara afaanota adda addaatti jijjiirama. Afaan warra Kuush dur tokko ture garuu suutuma keessa inni kaan loon isaa fudhatee gara naan gaafa deemu inni kaan karaa tokkorra gaafa deemu inni tokko bitaarra inni tokko mirgaarra gaafa deemu akkatti wal qunnaman gaafa dhaban loqoda adda addaa haasaa deeman jechuun afaan adda addaa dubbachaa deemu. Warra Somaalee wajjin, warra Affaar wajjin, warra Sidaamaa wajjin, warri Oromoo afaan tokko dubbanna turre dura afaan Kuush. Gaafuma adda addaa baay'annee gaafa faca'aa deemnu afaan keenyas bal'ataa deeme dhalataa deeme jechuudha. Kana booddee garuu carraan akkasiin jiru addunyaa kanarra. Afaan dhalataa hin deemu sichi. Maaliif loqodni gara tokkotti deema malee adda adda hin deemu. Teknooloojii jira, miidiyaa jira, kan afaan waaltessu jira, raadiyoo jira, televizyiinii jira, barreeffama jira, barnoota jira. Kun hundumtu gara afaan tokkotti fida. Fakkeenyaatiif waggaa 27 dura yookaan waggaa 30 dura yoo fudhannee afaan Oromoo nuti hundumti keenya haasofnu akka har'aa kana kan waal ta'e miti. Afaan giddugaleessummaa isaa eeggate miti. Inni baha Harargee irraa dubbatamu dhiha Wallaggaa irraati xiqqoo garaagarummaa uuma ture. Wal hubachuun illee sadarkaa hin danda'amnetti deemaa turameera. Garuu amma loqonni sun gara tokkotti dhufeera. Kanaatiif carraan inni afaan adda addaa ta'uu hin jiru kana booda jechuudha. Afaan Oromoo akkuma afaan tokkotti dhufu. Kana jechuun maal jechuudha? Afaanonni addunyaa kanarra jiran hin dabalan kana booda hin baay'atan. Xiqqachaatuma deemu. Yeroo xiqqaatan immoo maaliif xiqqaatu yoo jenne afaan isaa dhiiseetu afaan biraa fudhachaa deema hundumtu. Akkuma fakkeenyaatiif Finfinnee keessatti Oromoonni, Kambaataan, Sidaamaan, Walaayittaan, Guraageen eenyuun afaan isaanii dhiisanii afaan tokko fudhachaa deeman akkuma kana ta'aa deema. Afaan ofii dhiisaa deema namni. Gabaasaa ilaalaa deema. Barnoota ittiin hin baratamu taanaan, ittiin hojjetamu taanaan, hojiirra oolu taanaan, sadarkaa har'a jirurra bor immoo sadarkaa olaanaatti irratti ittiin fayyadamu taanaan, bakka har'a itti fayyadamutti bor ittiin fayyadamu taanaan, afaan sun guyyaadha gara guyyaatti du'aa deema. Xiqqaachaa deema. Dubbattooti isaa xiqqaachaa deemu jechuudha. Sababii kanaaf afaan Oromoos gara fuulduraatti akka kana jabaatee afaanota 3,000 addunyaa kana keessaati gara fuulduraatti jaarraa itti aanutti ce'an keessaati tokko ta'uudhaaf carraaqii guddaatu nurraa eegama. Afaan kun akka nurraa hin banneef akka nurraa hin duuneef afaanota du'an keessaa tokko akka hin taaneef afaan keenya eeggachuun tikfachuun barbaachisaadha. Afaanonni xixiqqoon ittiin hin barataman taanaan ittiin hin hojjetaman taanaan aloonni dhufu isaan hirkaa hin fuudhu taanaan ilmaan isaanii mana keessa ittiin hin dubbatan taanaan afaan sun baduunsaa dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf ilmaan keenya barsiifachuun dirqama kan nutti ta'u. Afaan sun akka hin badne yoo barbaanne eenyummaan keenya akka itti fufu yoo barbaanne akka sabaatti itti fufu yoo barbaanne saba keenya ajjeesuu keessaa tokko kan jalqabamu ilmaan keenya afaan isaanii akka isaan hin baranne taasisuudhaan.
yoo afaan isaanii akka isaan baratan yoo taasifne itti fufsiifneerra jechuudha. Afaan kun akka inni jaarraa ta'anutti akka inni darbuu fi itti fufsiisaa jirra jechuudha. Gara biraan sadarkaa har'a jirutti har'a fakkeenyaatiif Finfinnee keessatti hin dubbatama yoo ta'e yookaan naannoo daangaa Finfinnee kanatti hin dubbatama yoo ta'e bor immoo hin dubbatamu yoo ta'e bakki inni itti dubbatu dhiphachaa deema yoo ta'e afaan sun badiisatti deema jechuudha. Fakkeenyaatiif naannoo Aqaaqiitti waggaa 2 dura waggaa 3 dura yookaan waggaa 10 waggaa 15 dura Oromootumatu jira isaanuma dubbataa afaanichi babal'aadha. Har'oo namni afaan san dubbatu hin jiru. Naannoo sana hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Lafa kaleessa dubbatamu tarra dubbatamaa hin jiru. Daangaa kaleessaa irraa gadi bu'aa jira jechuudha. Kanaatiif afaan sun tarkaanfii tokko gara du'aatti deemaa jira jechuudha. Gara du'aatti tarkaanfataa jira jechuudha. Fakkeenya gara biraatiin immoo har'a kutaa 6tti ittiin baratama yoo ta'e amma kutaa 6tti ittiin baratama yoo ta'e yoo xiqqaate kutaa 6 gaditti gad deebi'uu hin qabu. Yoo kutaa 7tti ittiin baranna yoo ta'e garuu tarkaanfachiifneerra jechuudha. Daangaa isaa bal'ifneerra jechuudha. Kutaa 8tti ittiin baranna yoo ta'e immoo xiqqoo itti dabalanneerra jechuudha. 9 geenyaan dabalanne jechuudha. Tajaajila kaleessa hin kennine yeroo akka inni kennu yeroo taasifnu afaan sana hin guddifne jechuudha. Afaan sana jabeessaa deemne jechuudha. Kunuunfachaa deemne jechuudha. Akka inni tutturu. Kanaatiif qooda fudhachaa jirraa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaatiif akka nam tokkotti nuti wanti nuyi dhuunfaa keenyattis haa ta'u akka dhaabaatti bakka tokkotti waa'ee barnoota afaanii kana irratti mormii nuti kaasaa turre ni jira. Afaan Oromoo hanga kutaa 8tti baratamu bor kutaa 6tti gadi bu'a taanaan daangaa kaleessatti fayyadamaa ture irraati gadi bu'eera jechuudha. Waan tokko gaaffii hin qabu. Kun siyaasa utuu hin taane saayinsii afaaniiti kun. Tajaajila kaleessa kennu hin kennu taanaan gadi bu'eera jechuudha. Lafa kaleessatti fayyadaa jiru har'atti hin fayyadu taanaan du'aa jira jechuudha. Waan tokko gaaffii hin qabu. Har'a hanga kutaa 8tti ittiin baranna taanaan bor immoo hanga kutaa 9tti ittiin baranna taanaan immoo afaan keenya jabeessaa deemna jechuudha. Annisaatti kennaa deemna jechuudha. Vitality, ethno-linguistic vitality jedhu akkasii kan jabina annisa afaanii jechuudha. Annisaatti kennaa deemna. Isarraati immoo kutaa tokko yeroo itti dabalaa deemnu immoo ammas annisaa isaa jabeessaa deemna. Afaan kana lafarratti turfachaa deemna. Humnatti kennachaa deemna. Akka inni hin banneef tarkaanfii fudhachaa deemna jechuudha. Har'a barnoota idilee qofa ittiin baranna yoo ta'e bor immoo fakkeenyaatiif barnoota tekniikaa ittiin baranna yoo ta'e barnoota fayyaa ittiin baranna yoo ta'e barnoota injineeringii ittiin baranna yoo ta'e daangaa isaa bal'ifneerra jechuudha. Guddisaa deemna jechuudha ammas. Achuma sana taanaan carraan inni gadi bu'aa deemuu bal'aa ta'aa deema. Sababii kanaaf lafa har'a fayyadamnetti bor itti daballee fayyadamu daangaa isaa bal'isaa deemu gosa barnootaa ittiin barachaa jirru bal'isaa deemu bakka itti haasofnu ittiin bal'isaa deemu faayidaa isaa ittiin bal'isaa deemu. Kana goona yoo ta'e afaan keenya jabeeffachaa jirra annisaatti kennaa jirra jechuudha. Yoo kana ta'uu baate garuu annisaa isaa humna isaa keessaa fudhachaa deemna gara du'aatti dhiibaa deemna jechuudha. Akkasumatti teenyee wal geenyee afaan keenya akkasii du'uu hin qabu maal goona afaan keenya jennee yoo dhaadanne faayidaa hin qabu. Tokkoffaa saayinsii isaa beekuu qaba. Beennee yoo maal ta'e jabaata yoo maal ta'e laafa. Kanaatiif kuni karaa dhaabbilee adda addaa tumsi kennamuufii qaba. Tumsi kennamuufii qaba. Tokkoon as keessatti beeksisi asirratti barreeffamu afaan kana qofaan barreeffamuu fi afaan lamaan barreeffamuu isa garaagarummaa qaba. Afaan tokkoon barreeffama taanaan dirqama keenya kanuma laallaa kanuma dubbifna kanuma hiikachuu yaalla akka fedhettis haa ta'u. Afaan lamaan sadii hin kennina yoo ta'e maal godhine kana dubbisuu dhaqa. Maaliif maal haa ta'uuf carraan kennameef maal barbaachisa. Kanaatiif ormi akka itti afaan isaa guddifatu beekna. Nummoo sodaadhaan isa ta'u
wallaalnaan isa ta'u yeroo tokko aangoosa humnasa annisaa isaa keessaa fuudhaa deemna afaan keenya. Afaan adda addaatiin barreessine. Amma waggaa hedduu dura ani bakka tokko deemee asuma biyyuma kana keessa Maqalee deemee tan ture achitti waan an arge guyyuma tokkoof hin achi ture afaan yoo xiqqaate afaan yookaan afaanuma tokkoon barreeffama afaanuma isaaniin yoo baay'ate immoo afaan lamaan barreeffama. Gaafa Oromiyaa gaafa dhufnu garuu afaan sadii hin barreeffama. Isayyuu kan keenya qubee qaqallaa maaloo inni kaan immoo qubee guddaadhaan babal'ifamee jechuudha. Kun wannoo qaba. Saayizii dhumtisaa sammuu keenya keessatti waan uumuu qaba achi keessatti. Namni ofiisaa gatee, namni ofiisaa jibbee, namni ofiisaa gadi buusee, namni eenyummaa isaa gadi buusee eenyummaa gara biraa irratti hin ijaaru. Sodaa soo ta'e keessaa bahuun dirqama. Beekumsa soo ta'e ofirraa haquun dirqama nutti ta'a jechuudha. Nuyiidha afaan keenya nuyiidha nummoo afaan keenyadha. Kanaatiif waan afaan keenya lafatti jabeessuun nurra jiru hundumaatti jabeeffachuun nurraatti barbaachisa jechuudha. Mana sagadaa yoo deemnu afaan keenyaan sagaduu, afaan keenyaan kadhachuu, afaan keenyaan qaddasuu, afaan keenyaan waan goone amantaa kana hordofaa sana hordofaa jechuun barbaachisu. Garuu waan goone hundumaa afaan keenyaan gochuu qaba. Afaan keenyaan gochuu qaba. Waaqni gaafa afaan kana nuuf kenne afaan keenya kanaan akka nu dhaga'u numa beekamaadha. Afaanuma keenyaan kadhannee Waaqa wajjin wal qunnamaa turreera. Kanaatiif waan goonu hundumtuu beekumsa kanaatiin haa goonu. Waan barreessinu. Ijoollee keenya mindaa keenya illee yeroo fudhannee gallu dule soos jechuun tokko lama sadii afur jennee wannoo gochuu jalqabu baruu qaba. Waan goonu hundumaa qixa eenyummaa keenyaatiin hojjechuun barbaachisaadha. Waan hojjennu hundumaa, waan ilaallu hundumaa, waan binnu hundumaa akkasumattiin afaan ofii dagaagfachuun akkasumattiin afaan ofii guddifachuun namni hoo afaan kee guddifadhu namaan jedhu hin jiru. Maaliif yeroo kan keenya guddachaa yeroo deemu inni tokko immoo keessaa irrachaa deemu dirqama waan ta'eef. Afaan wal dhiibaa deema waan ta'eetiif. Afaan tokko baduu yeroo jalqabu sabni sun afaan lamee wannoota baayilingwalii ta'aa deema. Amma fakkeenyaatiif daangaa Somaalee fi daangaa Oromiyaa irraa hodhatan afaan lama haasa'u. Afaan Oromoo haasa'u, afaan Somaaliyaa haasa'u. Garuu takka turanii akka kanatti haasa'an gara isa aangoo qabuutti deema dubbichi. Gara isa maallaqa qabuutti, gara isa humna qabuutti, gara isa aangoo qabuutti deema. Yookaan isa kana dhiisu yookaan isa sana dhiisu. Kanaatiif afaan ijoolleen keenya yookaan wannoo gaafa wantoo ta'uu gaafa jalqaban, baayilingwalii ta'uu gaafa jalqaban, afaan lamee ta'uu gaafa jalqaban, afaan isheen tokko rakkoo keessa seenuu jalqabuu ishee beekamuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaatiif afaan keenya jabeeffachuu keessaa wanti guddaan inni gara biraan dinagdee keenyadha. Fakkeenyaatiif ani ana daldalaa cimaa tokkoon qaba yoo ta'e Oromoo ta'uu koo yoo baran akkan gatii xiqqoo ishee gadi buusuuf yoo barbaadan, akkan liqii kennuuf yoo barbaadan, akkan waayee tokko ooluuf yoo barbaadan dura afaan Oromoon nagaa na gaafatu. Attam nagaadhaa jedhanii na gaafatu. Isa booddee maaliif firummaa barbaadu narraa. Firummaa kan naa fide jaallatee miti maallaqa koo naa fide humna koo naa fide. Humna hin qabu taanaan fira hin qabu. Sabni humna hin qabne fira hin qabu. Akkuma ittiin karaarra yoo deemaa yoo iyyaa yoo oollee faayidaa hin qabu. Waa keessa harka keenya keessa jiraachuu, waan ittiin harka namaa micciiran, waan ittiin afaan ofii jabeessan, waan ittiin eenyummaa ofii jabeessan yoo nama harka jiraate malee akkasumattiin yookiin beekumsa gahaa qabaachuun narra beekumsa kun narraa fudhachuu namni dhufu afaan barbaaduu na dubbisa. Kanaaf dinagdeen illee murteessaadha. Maaliif dinagdeen istatasii afaan tokko murteessa sababii ta'e. Amma waggaa 3-4 duraa fi waggaa baranaa kana yoo fudhanne namni afaan Oromoo dubbatu Finfinnee ana keessa akkami jijjiirama qaba moo hin qabu? Bakka deemnutti afaan Oromoo dhageenya miti amma maaliif istatasii afaanichaa jijjiirama? Sadarkaa isaatu jijjiirama. Sadarkaan isaa immoo tokko aangoodhaan dhufa. Aangoo siyaasaa.
warra amma jiran nu haa fayyadan isaa dhiisanis maal isa ta'an Oromoo ta'uu isaanii nama gurraa qaba beeka. Jarri akkasii hin barbaadama afaan kun amma gabaa qaba. Boorabnee innaan hin jirru iddoo sana. Waggaa lama dura taaksii hundumaa keessa yoo deemtan yoo konkolaataa maal keessa yoo yaabbatan xiyyaara yoo seentan maal gootan afaan tokko malee wanti sirbamu hin jiru. Adaamaa godhatan, Gobbaa godhatan, Naqamtee godhatan, Shaashamannee godhatan, Finfinnee yoo dhuftan afaanuma tokko sirbama taaksii hundumaa keessa gaggabu jedhu. Amma waan sun hin jiru baay'inaan qabu wanti sun. Humnadha, humna jijjiirame gaafa humni jijjiiramu afaan keenyas jijjiiramaa deema. Aangoo argachaa deema, humna argachaa deema. Aangoo siyaasaa kan barbaannuuf kanaaf baduu hin barbaannu. Afaan keenya akka inni baduu hin barbaannu. Kanaatiif aangoo qabaachuun status isaa jijjiira. Ol kaasa jechuudha. Fakkeenyaatiif akkuma nama isinitti dubbachuudhaaf yaale waggaa muraasa dura akka qorannoo wayii tokko waan geggeesse irratti waan an arge sansasii irraas kan isin argachuu dandeessan namoonni sabni Walaayittaa Oromiyaa keessa jiranii fi sabni Tigraay Oromiyaa keessa jiran walqixa lakkoofsi isaanii walqixa. Garuu sirba Walaayittaa dhageessan hafuurri isaanii hin dhaga'amu hin jiran. Awwaara kaan immoo dhageenya. Maaliif ta'e kun? Waan dinagdeetu jira. Humna dinagdeetu jira. Humna siyaasaatu jira. Humna dinagdee qabaannee nan afaan keenya hin jiru. Humna siyaasaa qabaannee nan afaan keenya hin jiru. Malee lakkoofsi keenya meeqa nuyi nama miliyoonii meeqa akkas taane yoo jedhame faayidaa hin qabu. Waan hojjechuun nurra jiru irratti jabaannee hojjechuun hunduma keenya irraati eegama jechuudha. Waan gara biraan waan xinnoo ishee kaasuu barbaadu wanta afaan ofii ajjeesan yookaan akka inni humna hin godhanne taasisan keessaati gaa'ila sabaalaati. Maaliif dimogiraafiin afaan tokko kan inni jabaatu sabni afaan san dubbatu yeroo inni baay'atudha. Sabni sun immoo kan inni baay'atu waa lama yoo ta'edha. Tokkoffaa wannoonni wal hormaanni isaa du'a isaarraatiin yoo irra caalee argame fertilitiin isaa wal baay'isni isaa namoonni dhalatan jechuudha. Namoonni dhalatan namoota du'an irra baay'atanii. Finfinnee yoo fudhanne amma Finfinnee yoo fudhanne namoota gara Finfinneetti seenan immoo namoota Finfinneedhaa ba'antu baay'ata. Namoota Finfinneetti as seenantu baay'ata natti fakkaata. Namoonni Finfinneetti seenan kun garuu waggoota dura balaan ture maa inni namoonni as seenan hundumtuu okkotee tokko keessatti affeelamanii gara afaan tokko haasa'utti gadi bu'u hundumti isaanii. Kun balaa guddaadha. Namni achi dhufan hundumtuu afaan isaanii dhiisaa deemu. Har'a garuu yoo seenan iyyuu Finfinnee yoo seename iyyuu namni afaan isaatiin seenuu jalqabeera. Afaan isaatiin yoo dhiise iyyuu afaan isaa gad lakkisuu dhiiseera jechuudha. Kanaaf yoo uummanni yeroo baay'achaa deemu uummanni afaan san dubbatu yeroo baay'achaa deemu afaan sun guddachaa deema. Yeroo uummanni afaan sana dubbatu xiqqaachaa deemu garuu afaan sun du'aa deema. Kana keessa gaa'ila sabaalaa isa jedhuun deebisee kaasa. Namni tokko haati manaa fi abbaa manaa afaan adda addaa haasa'an tokko afaan adda addaa haasa'an tokko yeroo ijoollee godhatan afaan isaan mucaan isaanii ijoolleen isaanii afaan isa kan fudhatu laata. Akka Finfinneetti afaan maalii fudhatu? Kanuma fudhatu. Kun waan beekamaadha. Kanaaf balaan tokko gaa'illi sabaa alaa kun waan saayinsii ta'eef hin dubbadha malee jibbaaf jaalalaatiin miti. Kuni wantoota afaan gadi buusan keessaati afaan tokko ajjeesan keessaa tokkodha. Maaliif ijoollee sana afaan harkaa balleessu waan ta'eef. Haatii fi abbaan afaan tokko haasa'u taanaan ijoolleen isaanii mucaan isaanii afaan sana fudhattee guddachuu carraa guddaa qabdi. Afaan adda addaa haasa'u taanaan
Abbaan afaan Oromoo haati immoo kan biraa. Haati afaan Oromoo abbaan immoo kan biraa haasa'u taanaan mucaan sun carraan afaan Oromoo haasa'u fudhatee guddachuu carraan isaa xiqqaadha. Isayyuu immoo dhiibbaa karaa alaa irratti ga'u yeroo itti dabalamu ittuma gadi buusaa fida. Kana sababii ta'ee fi wantoota kana afaan ajjeesan keessaati tokko akkuma wannoo isaa akkuma saayinsii isaatiitti isaan kana keessaati tokko ta'eetu mul'ata jechuudha. Inni ittaanu akkamitti yaada Oromoon waa'ee afaan isaati akkamitti yaada afaan gatii hin qabneedha jedhee yaadamu afaan kun afaan akkuma afaan kamiyyuu afaan guddaadha jedhee yaada isa jedhudha. Isteetasiinsa kaleessa akkamittiin ilaalla har'a akkamittiin ilaalla. Kaleessa taaksii keessa teenyee afaan Oromoo dubbachuu sodaanneerra. Yoo afaan Oromoo taaksii keessatti yoo dubbatu hundumatu lafaa ka'ee nama laala ture. Har'a garuu waan akkasii hin jiru. Maaliif akkuma nama isiniin jedhee wannoo isaa jijjiirame sadarkaa isaatti jijjiirame. Isteetasii isaatti jijjiirame. Kunis gatii guddaadhaan kun akka nurkaan baaneef eeggachuun barbaachisaadha. Afaan keenya jaarraatti aanutti ce'uu barbaanna akka ce'uu barbaanna yoo ta'e demoogiraafii keenya baay'ina keenya eeggachuun barbaachisaadha. Lafa har'a itti hin fayyadamne hundumaatti cabsinee itti fayyadamuu danda'uun barbaachisaadha. Lafa har'a daangaa har'a itti fayyadamnurra bor ceenee itti fayyadamuu danda'uutu nu barbaachisa. Kutaa 7 taanaan 8 itti fayyadamu 8 taanaan 9 itti fayyadamu. Yookaan ogummaa tokko qofa irratti itti fayyadamne taanaan ogummaa 2tti 3tti 4tti itti fayyadamu. Bakka amantiitti itti fayyadamu, bakka hojiitti itti fayyadamu, bakka hojiitti itti fayyadamu, bakka daldalaatti itti fayyadamu. Yeroo dhaqanii waa bitan itti fayyadamu, yeroo waa gurguratan itti fayyadamu. Afaan Oromoon gaafachuu dhaqanii meeqa gatiin kana hin beeku ani yoonni jedhe kaanis nagaatti ooli anis hin bitu jedhanii dhiisanii deemu. Lolaan barbaachisu waan biraan barbaachisu. Dhaqaatii gaafadhaa gatii isaa kun meeqa eessaa dhufee eessatti hojjetamaa saayizii isaa kan kana caalu hiraan kanaa gadi jira jedhanii hin beeku jedhamni nagaatti oolii jedhanii sokku. Inni tokkos dhaqee gaafata. Akkas naa godhii akkas hin beeku jedhanii nagaatti oolii jedhanii deemu isa dubbatutti hin kennanii haqanii. Isattiin eenyummaa keenya bal'isu isattiin afaan keenya dagaagsu. Yoo kana goone nama 3-4 goone guyyaa tokko keessatti yoo goone maal godha namichi sun? Yookaan hin barata. Yoo utuma beekuu wallaale ta'e immoo hin dubbata. Yoo kana lamaan hin danda'u ta'e immoo nama afaan sana beekuu qaxara. Nama tokkoof hojii baasita immoo hin baasne. Akkumatti hin deemnee yoo iyyiin afaan keenya kana ta'uu namittii kana asii suuqii cufanii deemsisuudha. Maaltu nu cufsiise? Maaltu kanatti nu geesse? Horiin ogorsaa keenya keessa jira. Isa fudhanneen qajeellu. Lafa bitachuun nurra hir'uuraa inneen bitannu. Inni of cufa. Kanaatiif ogummaadhaan fayyadamuun barbaachisaadha. Waa'ee afaan keenya irratti jabinaan ogummaadhaan beekumsaan qajeelfamnee hojii hojjechuutu nurra jiraata. Asumaatiin egaa dhaamsa dhumaa kanan warra yuunivarsiitii barsiisan fa'aa Dr. Qulqulluu fa'aa warra biroonis as keessa jiraatan kan isaan dhaamu barbaadu yuunivarsiitota keenya keessa kallattii jallataa wayii natti mul'ata. Maa inni wanta tokko irratti waan salphaa irratti xiyyeeffachuu. Waan salphaa irratti xiyyeeffachuu. Fakkeenyaatiif qorannoon yuunivarsiitii keessatti gaggeeffaman ganda sana naannaa dhaqa waan ta'eef yeroon argu qorannoon isaanii waluma fakkaata. Karuma tokkorra yaa'a, karuma tokkorra jallata. Afoola funaanuu, mammaaksa funaanuu, geerarsa funaanuu, maaloo gochuu, weedduu, sirba. Kana duwwaa miti afaan, kana duwwaa miti. Afaan kana duwwaatti gadi buufna taanaan hin ta'u. Afaan mammaaksa duwwaa miti. Afaan sirba duwwaa miti. Afaan hibboo duwwaa miti. Afaan geerarsa duwwaa miti. Afaan afoola duwwaa miti. Walumaa gala. Inumaayyuu afaan tokko hin ce'a kan inni jedhamu afaan barreeffamaa yoo ta'edha. Ittiin gatta'anii barreessuu. Gatta'anii barreessuu barbaada. Kanaatiif xiinqoo qasaa irratti hojjechuu barbaada. Xiinqoo qasaa irratti yuunivarsiitonni keenya hojjetaa hin jiran. Qooqa sana xiinxalaan jiran ta'anii.
xiinsaga isaa fonoloojii isaa yookaan xiinjecha isaa morfooloojii isaa sintaaksii isaa maal isaa seera luga isaa san namni taa'ee qoratu hin jiru. Isuma dhaqee nama gaafate maayikiraafoonii namatti qabee waa'ee geerarsaa nama gaafata. Waa'ee hibboo nama gaafata. Hin ta'u kun afaan hin guddisu dhugaa isaa dubbanne. Maal fakkaata? Ibsi maqaalee Oromoo eenyu fa'i? Yookaan maqaaleen Oromoo eenyu fa'i? Akkamiin afaan biroo wajjiniin akkamiin walitti hidhatu? Akkamiin guddatu? Akkamiin maal ta'u? Kitaabonni keenya immoo hundumattuu taa'ee barreessa. Walaloon asittis walaloota eebbifama. Achis walaloota eebbifama. Walaloon kun ammam sadarkaan isaa namni taa'ee xiinxalu hin jiru. Namni qoratu hin jiru. Namni waa keessaa huuba isaa keessaa funaanee kun hin ta'u namni jedhu hin jiru. Yoo gurguramuu baates hin hafa akkasumatti. Kun hin guddisu afaan kamiyyuu akka kanaatti hin guddanne. Afaan nama critically taa'ee nama qeequ barbaada. Hin barreeffame kitaabni tokko asoosamni tokko eega barreeffame booda waa'ee asoosama kana taa'ee namni qeequ jiraachuu turre. Asoosamni kun dhuguma asoosama. Ulaagaa asoosamaa guuteera jedhee taa'ee namni xiinxalu namni qeequ jiraachuu turre jira. Beekaan qeequ jiraachuu turre. Beektoti keenya kana gochaa hin jiran. Wayi tokko yeroo barreeffamu kitaaba gaarii tokko barreessi abaluu jedhama maal dudda isaa irratti waan barreessi akkas jedhanii namni beekamaan tokko barreessaan gurgurama. Kun hin guddisu afaan keenya. Tokko isaa ta'anii hin jiruu barbaachisa. Kun hin ta'u kitaabiin ammaaf afaan keenyaan barreessuu kee fayyaa ta'e garuu kitaabiin kitaaba miti jechuun barbaachisa. Yoo kana ta'e malee hin guddifne ofumaatii wal sobaan asii achi qaqqabnee yoo deemne hin ta'u. Wal qeequu ogummaa irratti hundoofne dhugaa irratti hundoofne waan wal sirreessuun nurra jira. Yuunivarsiitota keenya kana hojjetaa hin jiran. Warra kana hojjetus afeeraa hin jiran. Ofirraa dhiibaa jiru. Waanumaan arguuf hin jedhaate. Kanaafi warri aadaa fi ispoortii irratti afaan irratti hojjetanis warri mootummaa keessa jiranis beektota hammam akka isaan afeeraa jiran hin beeku. Afeeraa hin jiran. Waltajjii akkasii irratti waraqaa sirrii pirezentii ta'u turreera waan beekumsa irratti hundaa'e.